Mee har'a mootiippii kanarraati fayyadamaa akkaataa kamiin jechoota gidduu ispeesii jiru wal fakkeessinaadha. Asitti yoo fudhattanii ilaaltanii ispeesiin as gidduu jiru bal'aadha. Ispeesiin maqaa isaa lammaffaarra jiru gidduu jiru immoo xiqqaadha. Ilaala. Asitti bal'aadha. Asitti xiqqaadha. Asitti xiqqaadha. Asitti bal'aadha. Asitti xiqqaadha. Asitti bal'aadha. Asitti xiqqaadha. Jeroonni kun wal fakkaachuu qabu. Yeroo maqaa barreessinu ispeesii wal fakkaataan jechoota gidduu jiraachuu qabu. Maqaa gidduu ispeesii wal fakkaataan jiraachuu qaba waan ta'eef akkaataa kamiin wal fakkeessina. Excel irratti akkaataa kamiin wal fakkeessuu dandeenya kan jedhu faakshinii trim jettu jirti isheeraan fayyadamna jechuudha. Kanaaf maal goonaa is equal to neetu trim kan jettu kana barreessitu jechuudha. Trim kan jettu kana barreessitu sanaa booda dhuftanii seelimaa sirreessuu barbaadda sanarratti cuqaasu sanaa booda kiiboordi irraati intariitti buutu. Bifa kanaan amma yoo fudhattanii ilaaltan ispeesiin tolaa fi bushaa gidduu jiru. Asitti wal fakkaateera jechuudha. Sanaa booda fiilandiriidhaan asii gadi qotattu jechuudha. Bifa kanaan fudhaa ilaalaa wal fakkaateera jechuudha. Wal qixxeessineera jechuudha. Ilaalaa wal qixxaateera amma wal fakkaata. Bifa kanaan ispeesii jechoota gidduu jiran, woordii gidduu jiran sirreessuu dandeenya jechuudha. Tiippii bareedaadhaa fayyadamaa isiniin jedha. Namoonni fuula kanaaf haaraa taatan immoo fuula kana foloo gochuun dagatiina. Tiippii itti aanuun wal agarraa nagaan naa tura.